Ashamaa nageenyiif jaalalli waaqayyo siniif baay'eetu ijoollee Itoophiyaa akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo nagaa koodha jirtu sin nagaadha miti baga guyyaa sanbata jaallatamaa fi eebbifamaa kanaan isin ga'e ijoo ganamaan Itoophiyaa fakkaata meela anillee ganamaan akka keessan garuu har'i sanbata qonnarra hin jira isin nagaadha miti galata waaqayyo nagaa kooti bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a naaf jiraadha egaa waan ani qonna qotadhe keessatti waan ani hojjetate hin jiru garuu masin hojiidhaan waliin arrabsina waan barbaadan hojjetan maaloo daraa keessan jala kunoola bishaanitti naqataa hin jira ammatti naa guuteera isa kanatti ganaan kan biraatti daddabarfadha kuni nabigeemuu maal jedhamte afaan arabiffaatiin biyya uumaan keessatti jala kunoola daraaraa isa kanaa jechuudha kunoola akkasidha Nah, kana fakkaata isinoo maaloo Itoophiyaatti hangalee arganamaan urriin jira maal jira ila handaan qoliin kollee qoonqodhaaf sagalee godha gaanii yaaru ijoollee isin maal hojjetu bolmoo fardatisitaa ilma harreetisuu fuulli kee qaamni koo fuula kee caalaa ittisin yaa rabbii kooti barakkasii keessaan baraa ila kun immoo waxiitti namniti ijoollee kun immoo tamarii isaaniidha heennaa dhalaa jenni kun immoo heennaa Betu henna dalanun henna ilaalaan mungkin kun henna damti nisuni sitti maragala henna da achuma rol bay henna da chirol bay loomida nindaan qoli kon sin tagarsiifadha qaba amala nyaata saanin gadi naqaafi nindaan qolin kos kana fakkaatu nyaata saanela kana fakkaatu nindaan qolinisi Ela kuno kana faan horsiifadha galata isaa rabbisaa galatu kunno manni isaanii akkas kana faalle beenneen hojjennu goolleen biyya keenyatti ela noolaan daanqoliin kos kana fakkaatu distiin nanaafuu bakkeerra hojjechuun nanaafuu yaa durba araba olaallakuu dhaltee inni jedhan sun kana dhala olaallakuu dhalte jedhan turre bara haaraa irratti badhaasa akkasiin kennanii turan warri Itoophiyaa Ela simbortiin hojii waliin arrabsina adaraa keessan elaan daanqoliin kos iyyaarti waan maqabdan agarsiifadhaa sinin jedha nama gara majiraa kootti deebi'aan jira kana fakkaata wanti naaf aree jajjabaadha hojii yoo hojjetatanii nama ta'u yootuun hojjetin immoo garuu namni hin ta'u kanaaf hojiin kolfan qabu adaraa keessan hojiidhaan waliin arrabsina warro jiidhaan nama arrabsitanis ammaa kaasaa dhiisaa amantiirraas gadi bu'aa namarraas gadi bu'aa hanga dandeessanii qabsoon keessan qabsoo madamii wajjin isiniif haa ta'u ela kana fakkaata kunoo kana keessa karaa nuti darban